Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 9911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oromoo Riikard Dhibbakee. Qophiin awwaalchaa haa taasifamu. Haadha koo ni awwaalna. Ishee gonkumaa hin awwaallu. Haadha koo hin godhin gadhiise. Ishee eeguu dadhabuun koo badii kooti. Balaa hattoon hanga lafa ishee ta'etti awwaalamtutti kolfaa fi eeguun nuuf dhorkamaadha. Eenyutu kana godhe? Gaarri gurraachi fuuldura kootti kufe. Gaaddidduun mukaa guddichaas ni cite. Gocha tuffatamaa kana kan raawwate adda bugumi. Obboleessa koo lakkii burqaa gurraachaatu garaa kootti gale. Ati ifa dukkana ija koo keessa jiru ibsuu turte. Hanga gosa keenya fudhannutti balaa hattuun hin awwaallu. Amman bootoo haluu bu'uu qofaafan jiraadha. Seeyfii koo qofaatu dubbata. Horolos Osman akkasuma Salahaddin Alayyubii fi fiilmoota biraa afaan Oromootiin argachuudhaaf maqaa asirra gartan kana search godhuudhaan Telegiraam irraa argachuu ni dandeessu.